Oh. Nagaolte. Nagu. Jirta. Maalif na barbaad? Kuno adini buna takka jala biyyeetti hirkisee tanan hojjetaan ture. Amma biyya tana keessa roobunaa malee maaltu jira meenatti? Horii keenya walitti buufnee ta'u waan hedduu oomishuu dandeenya jenneeti kana gaa. Meena dhiisi gooftaa. Ati ganamas galgalas kanuma haasofta. Maaltu jira biyya kana keessa? Roobuna akkasitti malee maaltu jira meenatti? Gooftaa. Lamma sanatti hin deebi'in waan akkana. Ani qaba kanan qabu qabadhee iddoo tokko deeme. Fuunee kara biraatitti investi gochuudha qabna malee gatii maal qabaati? Gatii maal qabna? Akkas hin jedhin. Hiisi baaka. Qoosin abbo. Ati kan sooramte amma qabeenya kana qabeenyan kun ositu narra jira. Anillee sii gadi. Maaliin? An qabeenya kana asuma argattee miti hangara magaalatti si deemtu maali? Waan hundumtuu asuma argattee miti. Namni biyyatti dhalate keessatti dhumaa hin darbuufi. Maal eenyumaaf darbee? Amma gaaddisa kana jala keenyitu haasa'uu dandeenya? Deemachi baakun irraa wanni akkanaa dhiisi barraaqe. Bakka situ kanoo daldaluudhaan bakka hedduu deeme bakka aduun nama gubdu. Amma osoo mukni kun jiraachuu baadhee gaaddisa kana jala. Arras borus waldaan gurmuufne. Ati kanuma jetta irruma deebite waldaan gurmuufne. Natti kooti. Koosaa jirta. Mee ila isinumtu waldaan gurmaati. Mee bakka guddaa gaabe. Waldaan gurmuufne. Tarii si baaka. Akki yaada kiyya kana sirriitti qabadhe gadda sitti himnaani na harkaa kuffitte lakki. Yaada matoo yoora gadduu mormi geeti. Boongitti guutuutini gagareeti. Yaada matoo yaada matoo. Waan itti beekuna Eessa? abbaan seenatti kanaan dur. Fili waan barbaade. Fili. Akkam namni raafsanii bakka Fili gaditti malee. Akka bareedduu taate irratti malee. Wuski. Wuski biraa miti wuski. Wuski. akkam Kana si wayyaa? nyaata uumam kannuuna waliin. Kanuma si wayyaa? Ittiin kanuma wayyaa. Bakkina namaa Erga magaala kana keessatti dhufee akkatti dubartuun na jaalatu. abbaa qabeenyaa waan taateef gahu. Waliin jiraata dhugee maaltu jira? Deebi'ee! Rakkoo wayiitu hin jiru. Abbaa barbaadu akka ilaala. Dhugaadhi. Abbaan qabu akkama. Kanuma dhugaadhi. Dhugaa hundi keessanii Dhugaadhi. Dhugaadhi hunda isaaniitu. Haa dhugaa. hundi keessanii dhugaa. Dhugee. Akka gattee kan dhugaa'u yoora gadduu mormi geeti. Boongitti garamticha guutuutini gagareeti. Yaada matoo walli maali. Gaarreerra taa'ee bireegaa guutuutuna waliin ooli. Akka gattee. Egaa kunoo qabeenyi keenyas kana fakkaata bosonni keenyas kana fakkaata ana caalaa immoo isinuntu sirriitti hin beektu qorattanii dhuftanii yaada jedhuun qaba kana fakkaata gaa kunoo. Eeyyeen nuyi iyyaafannaa hedduu booda kan dhufnee asitti kan arganne duratti illee naannoo kanatti jechuun as naannoo Lubbaa Booraa keessumaa naannoo Mattuu kanatti buna qofaadha kan beekamu. Amma garuu oomishaaleen adda addaa kan nama gammachiisu hedduudha kan asii burqaa jiru. Keessumaa kan akka dammaa, kuduraalee fi fuduraalee, kan akka kororimaa addunyaa irratti fudhatama hedduu kan qaban oomishaalee adda addaati kan asii burqaa jirani. Kana dhufnee asitti yoo isinirraa fudhannee isin immoo qulqullina gaariidhaan yoo nu dhiyeessitan gara fuulduraatti asii fudhannee nuti gara biyya alaatti ekspoortii yookiin gara biyya alaatti ergina jechuudha. Omar akkin hin jiru ammaan booda wal bira jirra isiniin jechuudha. Ulfaadhaa galata argadhaa. Kunoo waldaadhaan walitti gurmeessaa jira.
amma hiriyoonni kiyya hanna dilellee jira hanna wajjiniin hin hojjennaa waan kana waliin goona jennellee nama baay'eetu jira har'a garuu immoo anis kun hojjetaan jira amma bifa ammayyaatiin damma gara garee shananii takka bifa ammayyaatiin warri qonnaa kun dhufanii nu barsiisanii haala kanaatiin hojjetaa jira egaa garuu oomishne kana dafnee tooggaa dhuftanii nootisini akkanumatti dhuftanii nurraa bitan ta'an gara keenyan oomishuudhaaf homaa rakkinni hin jiru guutuudha akkuma argitan kunoo amma laal muka meeqarraa hin qabaasuma bosona keessayyuu qayee dhahiis akkasuma kanaafu homaa rakkinni hin jiru isinis nu jiraadhaa geessite amma mee waan tokko tokkos immoo kunoo bunas muuzas burtukaanas kanas oomisha ergamaa maal jette nama kufe itti kolfuu muka kufe hin bobeessu Laki wana tinja daga itufa. Laki meja dikatau. ergasin waldaadhaan gurmooftanii oomishas nu erguu jalqabdanii kunoo argitanii oomishti keessan kana fakkaata bu'aanis nuuf ergitan. Egaa kanaan dura namoonni akka keessanii kan nu cimsu hin turre har'a kunoo anis qabbaa qabeenya guddaa ta'ee jira jabaatanii hojjechuudhaan gamtaadhaan horii qaban walitti buusuudhaan qonnaan bulaan keenya har'a cimeetu kunoo wal faana bunee har'a kunoo dammaaf dhadhaa isinitti fe'aa jirra. isinis immoo isa kana gara biyya alaatitti akka nu beeksistaniif akka nu cimsitanii wal qabanneetu guddachuun kanumaa mitire. Waldaalee keessaniin erga gurmooftanii akkuma jirtanitti oomisha qulqullinaa fi baay'ina qabu akka nuuf dhiyeessitaniif dabalaan nutis alatti erguudhaaf waan ta'eef isinis dabalaan akkas nuuf fiddan barbaanneeti. Kanaaf immoo gara fuulduraatti waliin guddanna jedheen abdadha. Lubbaa booraati oomishni dhufu baay'ee qulqullina kan qabuu fi sadarkaa isaa kan eege kan barbaadamuudha. Kanaaf jawaadhaan isiniin jedha. Egaa karaa kanaatiin anis kunoo hiriyoota koo wajjiniin gara Ayisuuzii 6 isiniif hinnee jirra. Dammaa fi dhadhaan ala dhaabbata ijoollee waamtanii buusisuu hin dandeessan. Obbo Tufa. Kottaati kan isaanis buusaa. Ijoollee warri kaanis baati kottaa buusaa. Tole. Eessa jira keessa? Wal beektu moo? Hiriyaa kiyya illee baabura wajjin turre. Tufa.
hojjetanii quufanii itti oomishanii argatan dhiistaniiti asitti hojjedhee naa darba jettanii as dhuftanii. Inni darbee kana booddee gatii maalan qabaamti. Qabeenyan qabu. Ammas taanaan irree qabda. Anis obboleessi kee hiriyaan kee si biran jira. Kanaafuu abdiin kutatin. Kootu biyya akkasumatti jirti. Biyya ammas hin tuqamne. Ammas taanaan dabaree qabu. Yoo hojjettan ni argama ni qaqqabama. Dhiifama herreega koo naa hojjedhuti deebiin fudhadha. Kaa'ime.